Akkam jirtan kabajamoota OFM sagantaa waaree ilaalaa kennaa kan Profeesar Abbaas Haajii waliin taasifnu qabannee dhiyaannee jirra. Ani kan isinii keessummeessu Sheekoo Nagahooti. Haga xumuraa sagantaa kanaa irratti nu wajjin tura. Profeesar Abbaas baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Ana baga nagaan nu eeddanii galatooma isin jechuu barbaada. Itti aansee wanni isin gaafachuu barbaade alaamanni nagaa jechuu fedha. Mee waa'ee alaamana keessanii naa himaa. Yaa alaamanni nagaa galata rabbii lakkeessanuu akkam nagaa. Nullee nagaa galatooma. Wanni asirratti isin itti aansetiin isin gaafatuu barbaadu anaaf isin umriin kennallee walitti dhiyaataa bakki irraa dhufnellee wal afoo jira. Kanarratti tokko isin gaafachuu barbaade sunillee isin hatteetti dhalattanii guddattanii ani immoo gama bakka lamatti guddadhee sanillee keessa ammaan keessan baanu wanni dhageeffatoota kennaaf akka himtan ani isinirraa hawwu hatteen biyya akkamii lafa akkamii akka nu ibsitan barbaadame maal jetta waa'ee hattee? Galatoomikaa hiree akkanaa kana naa kennuu fi sillee wajji haasa'uu fi uummata keessan hawaasa siyaasa jiruu fi nama dhaga wajjuu hiree guddaa. Anillee waan kiyya baay'een dubbadhuuyyuu kunuu hiree ta'a bakka itti dhaladhe bakka itti guddadhe. Kana akkuma tuu jette aniifati umriin keenya qixxee fakkaata. Exactly odullee ta'uu baatettiin jedhe yeroo tokko dhalannee bakka tokkotti deemnee karaa tokko deemaa turre. Ani bakka dhaladhe haxxee jedhanii magaalaan haxxee jedhanii haga kunoo dargiin dhufe maqaa walitti mammakanii qabalee jedhan kana walitti lafa haasanii ani haxxee dhaladhe jechuu dandeetta. Haxxeen suni lafa bareeda. Akkuma beektu gaara guurii tokko gubbarra yoo ol ba'anii lafa midhaaniiti. Lafa midhaan baay'ee ta'u. Lafti sun immoo akkuma makiinan dhufellee baay'ee horee warri kiyya anillee dur achiin turre akaakayyuu fi abaabayyuun kiyya booruu fi bonayya iddoo turan. Qabriin abbaa kiyyaa achi bonayyaaf booruu iddoo ture. Akka achitti galanillee mana ajaa'ibaati maaliif achi akka galanillee dafeenaan gallee ture. Irras warri raasbiruu lafa fudhannaan asitti bitanii galan. Namichi irraa bitanillee lafa Haayilee Golmaammee jedhaniini bajirwanta Haayilee Golmaammee jedhanii lafa nama raasbiruu saniiti. Haxxeen suni lafa wantaa sadii akkana bitanii warri keenya achitti galee abbaa kiyya obboleessa isaa wajji bitanii an achumatti dhaladhee guddadhee jechuu barbaada. Haxxeen sun jechuun yoo gubbarraa deemtu kun akkuma beektu lafti bareeda qabdi. Yoo gubbarraa deemtu dhuftee gubbarra deemte gaara gadi guurii gabbuuta. Oduu guuriin buune gubbatti ka dhuftu haxxeessanii jechuudha. Ayyee galatooma egaa gaara guurii san maqaa dhooftan anillee gaduma san jira gama gadii sanitti argame jechuu achi guddadhe. Gaara ciisaa san yeroo gabbuutaniitiin jettanii bakka hayaa san loowwan geeffatanii beeytanii? Waan ajaa'ibaati sun agartee guuriin suni lafa bareeda. Saruu yoo gannaa jannata jedhamsa fakkaatti urgoofti. Muyni guutee achirratti horiin immoo hin mar'ata yoo gadi horiin nubicha aduun ta'in warra baddallee ka dhufu hayatu jira. Doorii balaaloo jenna achi gadi bu'anii kan qabnellee fardaan fe'atee balaa guuritti gadi buuna jechuudha. Guuriin suni nuufi waan bareeda jechuudha. Mallee galatoomaa wanni itti aansee isin gaafachuu barbaade isinillee haxxa irraa baatanii anillee lafa guurii sanirraa ka'ee itayyatti wal agarre itayyatti wal beeyna. Itayyaa sani maqaa qabdi iskuulli anaaf isin achitti itti baranne suni itayyaa miti maqaa raasbirruuti dubbiin onnoon yaadannoon tiyyatuun dogoggora moo maqamatu akkana? Lakki yaaduma bareeda agartee maqaan itayyaan calqabamteeti warri ilmi birbuu tokko dhufee marid birbuu jedhaniini. Raasbirruun beebeeytanii warra impaara Itoophiyaa ijaare. Heexosa keessaa wanta 561 qabanii. Raasbirruu ilmi maridiin kun ilma isaa maadha jechuudha. Ijoolleen kuwwan jaarsota. Isatu maqaa abbaa kiyyaa kenniif iskuula kana hin gargaaraa jedha ture. Jennaan akkasumatti raasbirruu wanta Gabriel jedhanii haguma isin seente as na fakkaata. Yoo annu seenne asi achumatti raasbirruu jedhanii inni waggaa dhufee badhaasa kennaa ture. Namichi sun maqaa isaatiin maqaa raasbirruu warra kunoo raankii argatu kennaa ture. Itayyarraa raasbirruu deebi'ee isaan kufnaan seerri Haayila Sillaasee kufnaan immoo deebi'ee itayya deebi'ee na fakkaata. Itayya deebisanii amma maqaan itayyaami?
yaa warrumaan raas jedhan kun hin jiru kaa asallallee akkuma atuu beektu raas daargee jedhanii kullachuu diina Oromooti gaafuma anuusan keessa jira raas daargeerraa asallatti deebisanii raas daargeen raas birruun raas ebaluun kun dargiin dhufnaan akkuma beektan dargiin fuula fiidaalii waan jibbuu fi achirraa haqan jechuu inni achumarraa bade. Ayyee maarreegaa tanumarraan itti aansee wanni isin gaafadhu barnoota haala kana keessatti achitti barannee achi barnoota birallee gama asallatti barattanii achiin yuunivarsiitii seentanii kanarratti ani gaafinti karaan adeemsi barnootaa kun kan isin xumurtan kun akkammee irra nuu bayaamee karaa itti itayyarraa eessa dhayxan achirraa immoo garam dhayxaniitiin barnoota keessan xumurtan. Beektaa mararraa oduu waa maraan geenne duratti ani dura qara'u ture naqaanin qara'ati yoo ati dura iskuula seente fakkaata ani ijoollummaa warri kiyya akka sheeka ta'uu barbaadan abbaan kiyya ijoollee hedduu qabaa warra garaacha jiru keessaa rabbi jedhee na kenne qara'aa ture asirrimatti qara'e jechuu dandeetta yoo ijoollummaa sanitti itayyatti hattee qara'aa ture dura sheeka achitti galchanii achi xumurraan masgiida itayyaa sanitti dura qara'ee achi qara'aa ture jechuudha masgiidni sun yoo nuti calqabe jecha madrasaa san shi amannuun nu biratti qara'uu turre achumarraa iskuulatti galee jechuu dandeetta waan ajaa'ibaati iskuulallee oduu pilaanan hin galin namnummaan tokko kan firaa fideet hin galaanuun jedhee nama sadii achi nu galche ijoolleen barbaadan nu jennaan abbaan kiyya hin lolellee ani yoo ilmii qara'aa ture sheekaanaa ta'uu fi rabbiif kenna odumaa jiru achitti hafee achirraa itayyatti waggaa 8 baranne akkuma tuu beektu achirraa yoo dargii dhuusan haa iskuulii seenne. Wanni isin duuba waggaa 2 jirruuf ati yoo san zamachaa jedhan san deemte nu bara sanii asallaa galee waggaa 4 duubatti fixee fi Finfinnee galee achitti histiriin eebbifame jechuudha Finfinnee yuunivarsiitii baradhee achumaatti achitti sallaktii ta'ee achitti barsiisu yuunivarsiitii keessatti waggaa 2 duubatti biyya Faransaa akka deemu iskoolarshippiin naa kenname. Akkuma siin jedhe san ka iskoolarshippiin suni iskoolarshipii waggaa 7-8ti afaan Faransallee digirii argachuu irra ture achirraa antropooloojiin tokko biyya hin jiru antropooloojii digirii akka argadhu barbaadanii akka deebii antropooloojii dipaartimentii banuu achirratti waggaa antropooloojii kiyya fudhee achirraa PhD fudhee yoo 90 yoo jarri kun galu warri wayyaaniin kun biyya qabatutti digirii duraa fudhee jechuudha PhD duraa. Lammata immoo jarri warri barsiisu akka PhD biraa hojjedhu barbaadanii political science jechuu kiyya scholarship of excellence naa kennanii digirii political science illee hojjedhu jechuu fiildiin kiyya ka akkuma siin jedhe kana fiildii sadiinuu ka sartifikeetii ta'ee tokko seenaa ka dura eebbifameen namni baay'inaan mallee akka abbaa seenatti na laala lammata immoo anthropology sadaffaan political science in the African states ka jedhan saniin achirratti xumuree amma akkuma beektu baay'een barsiisuun political science jechuu danda'a. Ayyee galatooma ammallee bakkuma onnoo bakka barnoota sanirratti isin ani darasaa ture ani masgiidatti achitti barataa ture naan jettanii anillee akka carraa ta'e wanni mana barnoota kazabanaa kana na seensisanii fi rakkoo takka beekuun ooltanii isin abbaa seenaati rakkoon sunillee akka waan namni wayii kanaaf warri keennaaf warri keessanillee beeku hidhamee sababaa sanitti namni walitti dhufanii iyyatanii nullee nu hidhuuf deemanii akkam goona jennaan hangafa keessan mana barnootatti ergaa akka afaan amaaraa kana barataniitiin waraqaa nurraa dubbisan jedhan san seenaa tana dhageettanii. Waan ajaa'ibaati kun seenaa sanillee dhaga'ee kiyyallee sanuma fakkaata wanni fakkaatuu fi reefu waan haxxeetti deebinaa beeki seenaan kun wal fakkaata. Nama haxxeessan keessa namni arsii tokkichi ka dubbisu hin jiru. Namnummaan tokkichi dubbisu hin jiru jechuu dandeetta. Namicha tokko jira birbirsa jedhaniini warra tuulama waa dubbisa. Ijalleen hin guuttatu yoo atti fidanii waa dubbisaa hin galuufillee. Amma namichi hajii dagaaggaa beekuun ooltu hajii dagaaggaa tokko dhaga'uun ooltu nama jabaa nama baatee guddaa yoo sani ilma obboleessa kiyyaati golmaasaa jedhan tokko godhe yaadatu hin dandeetta golmaasaa jedhan tokko hin dhaga'uun ooltu hin beeku. Waa dubbiseen danda'u golmaasaan sun waa dubbiseen danda'u nama dubbisuuf barbaade. Ijoolleen isaa xiqqishoolee waan taateef anaaf Abdulqaadir namoo an tokko hin beekta gurbaasan illee hiriyaa kiyya nama hedduu nama sadi iskuula nu galche dubbiin akkasii sun dhugumatti namni kenna waan ajaa'iba nama dhugaa ittiin fakkaatu gosa tokko keessa namni tokko dubbisu hin jiru. Namni kenna waa hedduu rakkoo qaba.
sheekonni illee hin jirtu takka namni gaafa du'u janaaza irra salaatu illee hin jiru. Kan nikaa illee hin jiru sanillee sheeka si barbaachisa. Deebitee immoo gara mootummaa aadaa biraati jechuu kiyya namni keenya odumaa muslima ta'uu sheekotan qabu. Sheekonni immoo baddee deemtii deemtu asitti hin deebitu sheeka illee barbaachisa. Wanni ati jette kun dubbii guddaa namni immoo nama tokkicha gosa tokko keessatti namni waa dubbisu tokkichi hin jiru. Magaalaa deemtee waa kafaltee xajjii itti bittee warra amaaraa kana waa dubbisiifatta. Kana waan ati jettu san haqa dhugaatii dhaga'ee jira bakka jirutti illee namni martuu ijoollee wanni duraa jenereeshin kiyyaaf kee dhaloonni kiyyaaf kee mana iskuulaa deemee fi akka waa dubbisuuf jechuudha akka iskuulii geennee waa xumurama sanaa dubbifnuuf ciraa madinii nu katabaa jedhanii. Deebii rasajii nu akka godhaa jedhanii wanni isaan barbaaduma xiqqoo santu guddaa waan ta'eef anillee atillee akka iskuula gallee fi rakkoo yoo sanii jiru hiikuu fi jechuu barbaadeeti. Dubbii dhugaati. Amma mee gama kitaaba keessanii kan isin deebisaa kitaabni keessanii Conquest and Resistance in Ethiopian Empire 1880 to 1974 jedha. The Case of Arsii Oromoo. Maaliif ani amma biyya sanillee akkuma naaf isinuu beeynutti biyya rakkoon keessa jirtu biyya namni ufimuu dhiisiiti seenaa ofii dubbachuu dhiisuuf jechuu kiyya. Arsoomuu ofiitu namni zabana san keessatti baay'een dubbatu afaan ol qabatee waan hin haasofneefi. Riisarchii gootaniitiin kitaaba kan itti barreessitan kan irratti waan maaliif haala kana firattan maaliif waa'een aanolee tun isinitti lubbuu taate? Waan guddaa kana bal'isee hireenaa kennitti bal'isee dubbachuu barbaada. Ani waan kana amma kitaaba kana wajjin calqabnee yoo dura 1882 gaafiif calqabe jechuudha. Akkuma atuu beektu yoo digirii fixxu waa katabu sirra jira. Waa katabu sirra jira, disserteeshinii katabu sirra jira, gaafsanii ani waan seenaa qotee fi waan biyya kanaa barreessu nirra jira ka jedhu jirratti dhiyeesseen harka didan yoo dura. Ani immoo akkuma atuu jettee waan kana dhaga'ee ture, waan amma aanolee kana ka dubbatan dhaga'ee ture. Ijoollummaattillee dhaga'ee ture, nattillee himnee deebi'ee namallee ka dabatu jaarsa tokko harka irraa murame jaawwi jedhanii. Jaarsa suni achitti irraa murame bakka mara nama rabbi qaqee kennallee dhufa jirani maaliif harka irraa murame aanoletti irraa murame ebalullee harka irraa murame ebalu haadha ebalu akkawoo ebalu haati irraa muramte ka jedhu kana dhaga'aa waan tureefi amma eega ta'e akkamitti aanolee ta'uu danda'ee ka jedhu yaadni kun matatti na seene achirraa yoo laaluutiin jedhu namnummaan miilikummaan akka arsii itti qabateellee fi akka ittiin arsii ofitti dabalellee qorate waan hin jirree fi dura digiriin duraa oduu ka isaan argadhe jechuudha. Peepariin akka tabe of duratti amma pablishii godhu wajamaa isumaa ka dura barreessisan miilikii akkamitti tuulama qabateetiin impaayera Itoophiyaa yoo shawaa ijaaru san arsitti deemee arsiin akkamitti lolee ka jedhu. Wanni immoo sun dhugaa rabbii yoo dubbanne amaadillee dubbatee jira warri yoo san jirullee katabee jira akka arsii lolaa ture. Namni barreessetii waan arsiin akkamitti lolee akka jedhu immoo arsiin laammis namatti waaguu arsiin baay'inallee qabaa ka jedhutu jira. Garuu namnummaan tokkichi arsiin akkamitti lolee miilikiin akkamitti ofirraa waggaa 5 deebisee ka jedhu ka dubbatan jiru. Akkuma atuu beektu mootummaan miilik yoo ka'u qawwellee baay'ee qabanii gorsallee baay'ee qabanii namni isaan gargaaruu alallee jira. Bakka deemanitti gaafa tokkichaa ol hin deebi'an. Gaafa tokko dhaqanii daaraa godhanii ka ajjeesanii ka qabatan kan biraa deebi'an. Arsii biratti immoo waggaa 5 ol lolan. Waggaa 5 ol lolanii akaakayyuun isaallee loleetti achitti mo'atamee deebi'ee Saala Sillaaseen Hayila Malakoot kan jedhan abbaan isaallee waraanamee deebi'ee lolan mo'atamee deebi'ee ani gaafadhu san ture dura wanni itti barreessetiin jedhee dura sanii jechuudha. Akka itti Minilikii arsii irratti lola kaasee arsiin lola san ofirraa itti deebisuu danda'e jechuudha. Kana keessaa namni kan dhageenyoo jiraate gara kiyyaaf ani tas dhageenyee jirra. Maqaan nama arsii gurguddaa ta'e Leenjisoo Diigaa jedhan sun kan ifatti dhageenye ijoollummaa kafaarsan maqaan isaan dhagamne jechuudha. Namni amma akkamitti arsiin miilikiin waggaa 5 qawwee gana qabu oduu qawwee takkittiin qabaatiin oduu mootummaan qabaatiin ofirraa deebisee ka jedhu irraan calqabee hojiin suni ana kaaka dura waan natti nimtu waan aanolee kana peejima tokko irratti kaa'ee jechuudha. Miilikii gaafa xumuree fixu azulee ay deebi'u arsii achitti arsii harka irraa muree harma irraa muree ka jedhu kan ragaa jiru. Ragaa yoo san jiru nama gara 50 ol gaafadhee akka itti murame abbaa ta'e taa'ee achirratti katabee suni
dura jechuun amma ka wanni nu calqabne yoo jiraate dur yoo barannu seenaa barannu waan isaan nutti man baranna waan amaarri seenaa Itoophiyaati jedhan amma seenaa himuu calqabne dakanaa himne jechuudha history from below jedhantu jira ummanni Oromoo waan yaadu agartee waan isaan himan oduun ta'in akka Itoophiyaan isaan itti ijaaramte akka jedhan oduun ta'in Itoophiyaan akka itti ijaaramte jechuu calqabne yoo san tiyooriillee baay'een beeke an waggaa 24 ture wanni guddaa beeku jiru informationii kana katabe sun haarawa ta'ee jechuu dandeetta otoo biyya jiraatte amma namni biyyaatti barate peeparii isa kan dubbisin hin jiru peeparii am dura barreesse san achirraa kaanan amma yoo duraa beeki diidaa keessatti hojjedhe diidaa jechuun waa beekamana hin beektamii Arsiin biyya lama qabdi lachuu ji'oogiraafitti tokko Baalee tokko diidaa dura diidaatti hojjedhe amma yoo jedhu iskoolarshipii argannaan Paarisiin deeme amma fandii argadhe riisarchii guddaa godhe kaa'ama riisarchii guddaan waggaa tokko makiinallee qabaa bakka Arsiin jirtu mara dhaqee jechuu dandeettaa kokkossaanii dhiirinii deebiiti akkasuma dalloo mannaatiif bakka Arsiin jirtu didaa mara dhaqee riisarchii godhee PhD dissertationii kana akka barreesse jechuu dandeettaa. Tokkoffaa wanni biraa wanni haarofni ani godhe yoo jiraate sikkoo mandoo kanallee natu dura barreesse namni biraan barreessine ani uume oduun ta'in Arsii kun arusii jedhanii Arsiin jedhanii gaafa duraa arusii xiqqoo godhanii Baalee gaallaa jedhanii kaaniin arusii gaallaa jedhanii gaallama kan oofaa oolanii ani amma lakki namni kun Arsii gaalla miti Arsii jedhanii Arsiin ilmaan lama qabaa ilmaan sun lamaan sikkoo mandoo jedhanii ilmaan Arsii ilmaan Arsee ka jedhan jara kanatu horee ka jedhu peejii duraatti irratti barreesse jechuudha oduma hin yaadatin seeraa san akkas irratti uume hagasi as kaa'ama siin jedhu PhD illee achirratti barreesse uumaa Arsiit irratti eegasi as political saayinsii mootummaa Itoophiyaa irratti barreesse amma ka anudda sani kitaaba lammaffaa beeke kun afaan Faransaatillee barreesse wanni tokko namni beekuu barbaachisu an afaan hedduu beeka afaan hedduu barachuu hiree argadhe afaan Arabaa hin dubbisaa afaan Xaaliyaan illee hin dubbisaa afaan Faransaa aguma Ingilizii kanatti dubbadha jechuu kiyyaa hin barreessan illee kitaaba artikloota gara 15 ol barreessanii kitaaba durallee afaan Faransaatiin barreesse achitti waggaa 15 waan tureef kana amma eega qophaa'e duubatti kitaaba akkam barreessaa ka jedhu natti dhufe mataatti kitaaba akkam amma kun waa hedduu barreessine amma qee keessatti barreessine asuma achi godhuu manna akadamikii barreessuu narra ture jechuudha akadamik jechuun akkuma tuu beektu ka yuunivarsiitiin baratan ittiin barreessan ittiin barsiisan ta'uun akkasitti qophaa'ee jechuu kiyya kitaabni kiyya waa sadii walitti fidee tokkoffaa akkuma tuu kakkabtee bal'ifnee dubbannu aadaa Oromoo nu eenyu ta'u dubbachuu barbaade. Lammata immoo amantiin Oromoo akka ta'u dubbachuu barbaade. Sadaffaa immoo akkuma amma jette kana impaayarri Itoophiyaatu nu akkamitti ijaaramtee akkamitti saba Oromootii fi saba Kibbaa Itoophiyaa dabalamuu calqabamtee agasii as immoo akkamitti bulchaa danda'anii ka jedhu. Deebi'u immoo mootummaan Itoophiyaa kunuu maali eenyummaan ayidantitiin amma gaafattu bannoonni kun akkam akka ta'e. Kitaabni kun akkuma atuu jettee waa sadii of keessaa qaba. Political saayinsii of keessaa qaba. Seenaa of keessaa qaba. Akkasumas immoo ka deebiitii aadaa of keessaa qaba. Islaamallee akkuma atuu beektu natu dura barreessee jechuu dandeetta. Wanni islaamaa namni tokkichuu dubbataan turre islaamummaan maal jedhan kun akkamitti biyya keenya seenee akkamitti babal'atee ka jedhu kitaaba kana keessatti akkuma argitu chaaptarii guddaa dheeraa durarraa calqabee haga amma ga'utti barreesse akkasitti barreessee kitaaba ka barreessuu danda'ee fi amma kun waan piroofeesara ta'ee waan waggaa hedduu barsiisuu fi akka itti kitaaba barsiisuu teeknikii beeknaa kana jechuun amma kitaabni kun kakatabamee fi yuunivarsiitii baratan barreeffama jechuu amma akka Oromoo keessatti kitaabni Oromoo ka hagana faca'ee hin jiru laayibirarii Ameerikaatiif fi laayibirarii kana keessatti akka yuunivarsiitiin itti barreessan godhamee review choice kan jedhamu tokko arguun ooltu choice jechuun sun agartee rikoomandii godhan jechuudha. Kana jechuun nuu fi waan guddallee adillee gammachuu guddaa qaba. Wanni nu baranne wanni barreessaa turre beekame yuunivarsiitii keessatti rikoomandii ta'uun Ameerikaa beeka yuunivarsiitii gurguddaa mara kolleejjii kana maratti Kanadaa keessatti dhaquun waan guddaa jechuun kanaaf nama na gargaare maraa garreeffachuu barbaada akkasitti barreessee siin jechuu barbaade. Ayyee galatoomi anillee bakka bakkatti dogoggorallee osoo hin taane dhugatti wannumti isin faa isiniin jedheetiin anaafati hiriyyaa garuu isin wanni jedhuufi
kabajaa kitaaba katabaa riisarchii kanaatti natti dhagameetiniin akkas jedha. Sanillee irra naa dabartanii haa ta'u immoo ani amma gaafii tana keessatti yeroo yuunivarsiitii keessatti PhD fi kitaaba kana barreessitan riisarchii kana gootani. Riisarchii kana silaafuu namatu approve godhuu qabaa miti Profeesar isin hojjettaniif approve isinii godha. Biyya san keessatti biyya anaaf isin beeytan san keessatti ummanni kun akkamumattu wanna kana approve godhanii ka jedhu mataa kiyya keessa jira mee dhageeffatoota kenna fi kanallee irra nuu baya. Yaa gaafii guddaa gaafii bareedan beeyta gaafiin kuni namni gaafa nu barannu sani dhugaa jette aniifati hiriyyallee obboleessallee waan taaneef ambaaf jette malee Profeesarri naan jedhisi jedhaa ture maqaman waan wayyaa. Maqama jechuun maqama akkuma dura wal waamnu sheekoo jedhu sanii fi abbaasii san wal waamu irra nu wayya. Kana dhugaa rabbiiti wanna silaa agartee kun pirootokoolii faranjiitu akkas godhe malee sun hin barbaachisu. Mee yoo deebisee si hime gaafsanii dhugatti of jajuu oduu ta'in gootummaa barbaachisa. Miilikiin nama kolonaayiizii godhe dhiisiti. Konkastiin jettu wordii kana hin beektaa afaan Ingiliishitiin biyya tokkicha godhee jedhan. Biyya Itoophiyaa taphadde walitti qabee jedhan yuunifaayii godhee jedhan konkasti jechuun kun nutu dura calqabe achi keessatti warri alaa bakka taphaa konkasti ka jedhu kolonaayiz ka jedhu kun himan jirre anamma ka dhugatti namichi advaayizii na godhallee hin beektanii dhaga'uun ooltanii Profeesar Tasammaa Ta'aa jedhanii nama Ameerikaa kanatti barate itti mee raawwatee tolasii jedhuu naan jedha lakki ani mormallee narraa muran kunuma jiru kanuma godha jedheen namichi ka narraa fuudhee akka yoo barreessu gaafa achi gaheetiin jedhu jara bira gahee akkamitti miilikiin konkasti jedha akkamitti Itoophiyaan konkar jedha akkamitti koloniyaalizim jedha ka jedhu dubbatamaa ture anamma yoo san ijoollee beeku dhugaa oduu amma taatee aduu akkas hin jedhu faata riskiin yoo ijoollee qabu beektaa onnetti dhagamu dubbatta kanaaf dhugatti dhiigni kee o'a jechuu dandeetta gaaf sannatti hin dhagaamne yoo katabu sannatti hin dhagaamne anuu hagasii as natti dhagame wanni an jedhe sun akkasitti maasitti fakkaate dura amma kun odeeffannoo yoo godhanii murtii maaf daqiiqaa 15 nama gaafatan sa'aatii 2 narra turan. Sa'aatii 2 jechuun nama sanii gaafii na gaafatanii kaan gaafatanii immoo ragaa guddaa irratti ijaarame. Wanni kitaabni kun irra ijaarame ragaa irratti ijaarame kitaaba isaanii irratti ijaarame uumajuu irratti ijaarame. Garuu akkamitti uggitee akkanatti jettaa naan jechuu malee karaa dhabanii oduu maarkii an qabu natti himin torbaan 2-3 kaan akka dhageenyetti yookaan na kuffisuu isaanirra jira yookaan A+ naa kennu isaanirra jira peeparii saniif choozii lama qaban. Yoo na kuffisan ooma jedhan na kuffisuu isaanirra ture namni amma wal sodaatan hin beeki yoo san dargilleen hin jirti Oromolleen xiqqoo ol kakkaatee jirti amma gariin immoo Oromoon isaan keessa jira yoo na kuffisan peeparii kanaaf maal jennaa sodaatanii maayii torbaan 2 duuba ganeetti achitti maarkii guddaa naa kennanii achitti hambisanii san callaa odoon ta'in immoo isaan wanni isaanitti fakkaate yoo akkana goonetti hin jenne alallee yoo ergine waa akkana mara yoo goonee fi Itoophiyaawii dhugaa goonaa ka jedhu natti fakkaata garra jiru akka dhagayetti. Isa achitti boonee aizolee taalantii waan qabuuf bakkeen nagalchanillee bakka guddaa beeki Institute of Ethiopian Studies ka jedhu. An namni digirii qabu callaa kun PhD callaa qaba warri waan Itoophiyaa qoratu achitti nagalchanii ana ka akka isaan naa godhanitti privileejii guddaa jechuu gaafa sanis qoradhee waan isaan hajaman waan isaan jaalatan. Itoophiyaa isaanii san akka marraa calqabee akkuma siin jedhee waan sanallee ajjeesan waan fixallee ta'u wanna fixallee ta'u dhugama dubbachuuf godhee yoo ani katabin eenyu waan kana kataba jechuu beeki. Akkuma tuu jette sani namni barreessullee jiru namni baratillee jiru nama akkanaaf siiti hiree namni argatee aanolirra yoo antare. Azuuleen amma namnummaan arsii beekta akka namni arsiin namni 12,000 hin beeku. Kumni 12,000 gamaa gamanaa namni 100,000 achitti dhaqee dhume kumni 12 beeka laakkaame karee filaakkame raas daargee lafa laakkame namnummaan arsiitu irraafatee jira. Kana yoo ani aanoleen ani katabin yoo azuuleen ani katabin eenyutu katabaa kan jedhu irraan ka'ee riskii guddaa fudhadhee immoo akkuma tasaa ta'ee akkuma hiree ta'ee dubbiin suni oduu jaalatan ta'in hin dabaree kunu ammallee waakkatan akkuma tuu dhageettu kana waan amma haarawaa yoo san waggaa 82 beeki waggaa 39 waggaa gara 40ti har'umaa kanallee kunu aanolee meelika akkana naman goonuu amaari akkana naman godhuu jedhanii waakkatanii kun immoo waan ajaa'ibaati wanni immoo rabbi isaan qabsiisee abalola Tigree kana wajjiniin isaan yoo nama mo'atanillee nama akka godhan argisiisaa jiran
amma wanni nama Tigreetti godhaa jirani mo'atanii jennaan jechuu kiyya. Wanni nama Tigreetti irratti deemsisan nama keenya irratti illee akkasuma deemsaa turanii lolaa turanii yoo mo'atamanii deebi'anii wam akkanaa kana godhan jechuu kiyya harka irraa muraan haga lolli dhume beeke garra jiru. Kana waan akkasiitti barreessee jechuu kiyya hagan ammoo yeroo baay'ee irratti ragaa baay'ee barbaachisaa ragaa baay'ee barbaachuu akkuma tu argite kana riisarchii guddaa baay'ee barbaachisaa diip riisarchii kaan akkuma beektu Jarmaniitti illee riisarchii godhe afaan Jarmaniitiin Xaaliyaanitti illee ji'a 8 ture riisarchii godhe Ingiliiz illee ji'a 6 ture riisarchii godhe Faransaa waggaa gara 12-13 ture kana jechuun akkuma argitu dokumenteeshiniin kana walitti sirriitti dhufeeti dhiyaatee jechuu barbaadeeti. Bareeda. Maarree tanumarratti keessatti wanni biraata isin gaafadhu waa takka irra dabree jira. Yeroo lola Arsii fi Minilik jidduu godhame sani amata 5 jifataniitiin Awaash gamatti ummata kana dhaabanii ka jedhu jira as keessa. Mootummaan Minilik hidhannoo qabu ka organizationii gaarii qabu kuni akkamitti ummata Arsii ka fafaca'ee organizationii gaarii hin qabne mo'achuu dadhabe yeroo san keessatti. Yaa agartee man martuu relative jennaan Arsiin dhaabata orkestraakchariin qabu jechuun relative jechuu dandeetta. Mootummaan qaban malee seera qaban, polotikaa qaban, seera gadaa qaban, sirna qaban, waltokkummaa qaban. Minilik dippiloomaasii illee hin dadhabe Arsii ittillee ergeeti nama kitaaba duraatti illee barreessee jira. Suufaa Kusoo kan nama jedhuu fi Daamuu Usuutitti itti erganii achitti dippiloomaasii illee hin didan. Waa lamatu Arsiin nama biraatiin addaawwanni jiru waa hedduu jiran namni martuu waan dhaga'u. Arsiin namni Arsii akka jedhamu osoo hin ta'in Arsiin saba Oromoo keessaa guddaa. Saba guddaa jechuu dandeetta. Namni gariin 30% ta'a jedhaa, gariin 25% jedhaa, 25. Tokkoffaa namni Arsii kan galiin yoo jiraate Arsiin gosa 300 ol qaba. Gosa 300 ol jechuu kan laakkaa'amuu danda'e kan anuu laakka'e. Arsiin biyya bal'allee qaba. Amma yoo keessa deemtu anuu naan galle duraan ifatti yoo guddannu Arsii jechuun bakkuma sallaa fi hedduu isantu fakkaata. Haga keessa deemee laga Bilaattee ga'utti gadi garagalee achiin gara Harar haga ga'utti gamasii naga Sumaalee ga'utti Arsiin biitti isaa bal'aa uummanni illee bal'aa jechuu dandeetta gosti Arsii. Wanni guddaan qabu Amaarri nama sama kun Oromoo kaa amma Tuulamaa kana gosa maan takka takkaadhaanii kaa walitti tuulchisaa turan. Wanni Arsiin qabu guddaan qabu wanni uummanni biraan qabne Arsiin walitti hin duulu walitti ajjeesu. Gorsi Arsii walitti hin duulullee walillee ajjeesu. Gorsi Arsii akkuma reefa amma dubbachuu hennutti kun dhalooma qaba, kun firooma qaba, kun gosooma qaba. Namni martuu fira aniifatti illee wal gaafannee jenne amma firummaan hiddaa walitti gaafimmaan hin jiru silaa bakka tokko dhalannee. Kana jechuun Arsiin sikkoo mandoon kuni arsoomatu jira. Arsooma jechuun ilmaan Arseeti jechuun walitti hin duulan. Yoo matasallee wal ajjeesan akkanatti walaraniin ajjeesan jecha jira. Kunoo cokoon hin jirtiin akkanatti dhoofteeti waraantu akkana dalgaan dhoofta jedhan. Akka ati nama ajjeeftuu gara qaba. Kana jechuun Arsiin yoo diinni itti dhufe tokkicha ta'uu danda'a jechuudha. Wanni Arsiin kan lolaa ture gara kiyyaaf ani jiru kana oduu callaa oduu hin ta'ini Diidaa dhufee, Baalee dhufee, Gammoojjii dhufee, Baddaa dhufee kun marti akka evidansiin jedhutti namni gaafsa lola keessa ture 100,000 olii jedhan lola tokko keessatti 100,000 olii fiduu yoo san maal si fakkaata. Waan ajaa'ibaati bara akkamitti olii fideen gaafii guddaa 100,000 Gabrasillaaseen jedhan tokko immoo Ashawaa Lafaatii jedhan. Akkam danda'amu jedhan. Yoo inni gosa kaamu kaantu itti dhufu oduma akkana godhan itti baate tokkoffaa akkuma isin jedhee baay'ina qabanii lammata immoo tokkummaa qabanii wal bira dhaabatanii amma karagaan jiru kan argine kan dubbifne namni kataara irratti lolaa ture nama Baalee dhufe. Baalee dhufe jechuun laga haga addaan fagaatu argitee jirta. Waa beekamaa dhufanii gammanatti kataara biratti lolaa turan jechuun nama hin beekne gargaaraa turanii jechuu kiyya. Kana waan akkasiitu ture lammata immoo inni guddaan jiru Arsiin gadaan Arsiillee seera cimaa ture mararraa keessattuu abbaa gadaa Arsii keessatti ta'uun akka nugusaati jechuudha. Nama ajjeesuu danda'a beeka namatti muruu danda'a hin qucan nama biyya Arsiititti. Waan biraa oduu hin ta'in akkuma mootummaa tokkooti nama balleessitti murame qucuu danda'a. Gadaan sun waan guddaa ture nu biratti. Lammata immoo Arsiin akkuma tasaa ta'ee hiree qaban fakkaatee warra loltuu abbaa duulaa gurguddaa argatan. Gurguddaa jechuun gootatu jira jarri suni they were up to the challenge namni akka jaatanii bultum ka jiran dhageetteerta baadosaa qal'ii deebiitii qal'ii tongoo seerrii qal'oo ka jedhan
deebi'iti immoo kaamerarraa ka abbaan qabsoo biyya Oromoo gara kennaa kuni leenjisoo diiga ture. Leenjisoo diiga achi keessaa dhufe jechuudha. Kana jechuun komaandarri bakka maratti ka warri duulan deemsisaa ture gugurdaa argatanii. Kana jechuun ka Arsiin qawwallee qabaachuu baatu eebba santu gaabee marsaniiti waraanii lafatti akataa turan. Kana waan ta'eef Amaarri ka sodaatu Arsiini maal jedhan dhageessitti fakkaate Awaash maadoo ka hoone beetu yemlaa ilannaatu jedhan. Laga gamas dabarraan hin deebitu jecha. Jechuun Awaash maadoo ka hoone beetu jechuun yemlaa ilannaatu jechuun gootummaan akkam akka ture. Namni gamana tare du'uu akka ajjeesan. Arsiin immoo beektaa waan tokko qabaa. Karaa tokko garaallee nama nyaataa. Dur yoo babal'ataa deeman san ol galoo ambaa gaggaloo ambaa ol galoo ambaa gaggaloo diina jedha. Awaash biyya Arsiiti. Arsiin gamas deemuun barbaadu yoo lafa horiillee barbaade kun ka karrayyuuti kun ka gosa biraati. Asaan as danda'an namni asirratti dabare diina jechuudha yoo san irratti akkasitti ture. Ka Arsiin wanni toraafii ture akkuma siin jedhe liidarshiippii gaarii argatanii liidarshiippii gaarii argatu callaa oduu hin ta'in tokkichummaa qabanii namni lolatti yaa'ullee nama diqqaa miti namnummaan 50-60 lolatti gadi yaa'u yoo dhufee dhagan walitti ya dabarsiin sun santu jira. Yoo inni as dhufeetiin booruun dhufe oduu inni baddaa cilaa lolan hin geenne warri diidaa qophaa'ee eega. Yoo inni diidaan dhufu baaleetu eega. Yoo inni gara albasoon ga'u ka biraattu eega. Akkasitti istiraatejii godhatanii qawwallee qabaachuu baatan dhibamaan waraanaa turanii wanni si ajaa'ibsu wanni si itti ta'uu barbaadu. Arsiin dura nama dargaggeessi allaa erge. Yoo itti jabaattu beerrillee lola keessa turte. Beerri biittummaan Oromoo keessatti biyyi farda yaabbattee lolaa turte iman jirre farajitu hima sadhanaayyuu miti. Namichi tokko Antonelli jedhan lola milikii hojii deemaa ture albasotti beerri fardarra yaatetiin ajjeesaa turte jedhan. Beerri beeraa albasoon hin haga bal'atu. Kana jechuun akkuma jirutti namni tokkichi hin hafne qixxeessaniiti akkasitti godhanii jechuu barbaade. Mootummallee qabaachuu baatan seerri isaan qaban walloluu dhabuun isaanii tokkichummaa qabaachuu. Minilkuuta akka jenne beektaa gosa tokkicha maqaa dhaheen beeku. Arusii jedhan malee gosa kaaba maqaa kaanama yoo biyya tulamaatti deeman salaalli dhahinaa abbichuu dhahinaa gumbichuun dhahinaa maqaa maqaan adda adda jijjiiramu lolan isaan. Arsii yoo dhufan biyya Arusii jedhan malee gosa tokkicha maqaa waan hin dhoonneef baadof yoo lolli nuunnuun hin gargaara. Nuunnutti yoo dhufte aminyan hin gargaara. Sabiroon hin gargaara. Gosti Arsii kun hin jirtu turte jechuu barbaade gaafa diinni itti dhufe sani ilmaan sikkoo mandoo ka jedhan kun ilmaan Arsee akka tokkichi ta'ee waraanee kun immoo lakkoofsi waan lakkoofsa haddii waan lakkoofsi hin qabne jechuu barbaade. Maarree dubbii harkisa jedhanii akkuma isinuu jettanii Arsiin yoo gartee mootummaan qabaannellee organaayizeeshinii qabaa keessa wal beekaa gadatu isaan waliin qabeetanii waliin maxxansee jiraachisa jettanii. Kanarratti dubbii leenjisoo diigaa kaaftanii leenjisoo diigaa kunillee naannawaanaa fi isinirraa dhufe. Kitaaba kana gubbatti footoon asirratti arginu kun ani akka garaa kiyyaatitti leenjisoo na fakkaata. Mee maalumaaf wanna kana filattan isin footoo tana wanni filtaniif maali? Kan akkattee kanuma akka isaati harkaan ka'ee garuu leenjisoo namni argin jiru. Ani wish oduu isa piikcharii akka jirutti kaafnee silaa Amaarillee sodaatu ture Amaarillee sodaatu suma ture. Kuni ka irraa fuudhe beektaa piikcharii hedduu natti kennanii akkuma tuu jette kana eenyumaan kitaaba kana gabarii godhaa ka jedhu kan waa hedduu qabu kun amma agartee tokkummaa gootummaa qabu kallacha kun amma agartee kallacha caacuu jedhan agartee kallacha caacuu jedhan gara keenyatti kuni milikkita gadaati kuni bokku'u kun immoo gootummaa. Waraana jechuudha gadaa fi waraanni illee hojii deema beeke abbaan gadallee waraanuu barbaadu gadaa seera gadaa ka jiru immoo lolli illee irratti jiraatu isarra jira kunillee immoo piikcharii isuma ta'u asumii goone kaase adallee miti namichi artiistii guddaa naa kenne artiistii guddaa sani obboleessa kunoo namichi amma dheengadda du'e ka eenyu guyyaatti lammaa guyyaa ka jedhan beektanii artiistii guddaa waggaa tokko ji'a jaha duratti du'e. Magaalaa Qortuu keessatti isatti ergee nama itti ergee kana jedhee itti meenallee maqaa beekaa piikcharii jiru heddunaa kaasanii na ergan gaalarii isaa dhaqanii gaalarii isaa san keessaa heddunatti erganii beeki wanni inni qabu kan nama gurguddaa maranatti erganii kun akkanatti fakkaatutti kun piikchariin kun bareeda dhugumatti bareeda namichillee bareeda jedhe
beektaa gadaan dur amma warra ammaatti kun jaarsatu abbaa gadaa ofii jedhe gadaan dur dargaggeessa beektee waggaa 30 yoo ta'u amma jaarsotiin sun yuuba taati. Yoo san namichi kun nama gadaa keessa illee jiru nama dargaggeessa nama baatee nama maraa godhu jechuu irratti ka piikchari isa ta'ani kaa isa argine achirraa ergefadheesi jechuu barbaadeeti lammaa guyyaatu naa kenne warra kitaaba qophaan maxxansutti itti erginaan kana jaalatan. Nama baay'ee jaalatee beeki amma kitaaba kabarii maaf bitanii garagarii waa hedduu of keessaa qaba seenaa keenya of keessaa qaba warra amma bilisummaa fi qabsoo godhullee ofirraa qaba. Wanni uffate kun beekta wanni uffatu kun carqiin buleen tunis ka Oromooti honnoo qabu kana walitti qaba jechuu barbaadeeti. So leenjisoo jechuun waan guddaa geerrata isaa baay'ee katabellee baay'ee beekta artikiloo hedduu katabee geerrasummaan isaa kun oduu himanii guyyaa guutuu isa faarsanii jechuu kiyya. Guyyaa hedduu ture isarraa calqabee ka namni biraallee isa callaa oduu hin ta'in goota hedduu ture komaandariin isaa ta'u malee bakka maraatti baaleetti diidaatti lixaatitti arsii maqaa bakka ofiitti illee kennituuf nama hedduu ture jechuu barbaadeeti. Bareeda. Kanatti aansee immoo itti wanni isin gaafachuu barbaade kitaabni kun peejiin isaa haga 300ti. San keessa fuula 8 irratti wanni barreessitan takka afaanuma isin kitaaba kan itti barreessitan isin dubbisa. Wanni jedhu the empire was no longer in revolution amma tarkaanfannee dhufne jechuu amma jijjiirama keessa jirra. San keessa the empire was no longer in revolution but engaged in the task of reconquering reconquering the state in the name of socialism and democratic centralism to ensure totalitarian domination under one party rule jedha. Amma kun wanna kana dubbatan yeroo darguu san keessa na fakkaata akkasiimi. Absolutely yoo sani agartee kun amma dubbiin gaafii bareeda agartee ka akkuma siin jedhe an dura ka calqabe wanni duraan calqabe wanni namni beeku impaara Itoophiyaa tun akkatti ijaaramteemi. Miilik ijaare jechuu achilla Haayila Sillaaseetu bitaa ture. Haayila Sillaaseen kufe jennaan amma kaan nama keenya dabarte aniifati kaa kun amma jiru keenya dhufnee jirra. Aniifati amma dargaggeessa taanee jirra. Haayila Sillaasee kuffifnee jirra. Mareella Araashuu jennee jirra. Jijjiiramni sun dhufnaan isin zamachaa deemtanii nusaa iskuulii turree jirra. Gaafa duraasa namni gammadin hin jiru gaafa dubbanneeti hin jenne warra mareedirraa warra raasburraa lafa fudhatan warra immoo achirraa turu warra saahiluu faayuu ari'an warra biyya bulchaa ture warra namni keenya jibbu ari'anii turanii waa guddaa nuu dhufa jedhaa turre. Waggaa 4-5 duuba ati yoo san hin baate dhugatti hireen arganne waan dargiin nama godhaa ture kitaaba keetirratti kitaaba bareedaa hin dubbannaa kitaaba keetirratti maqaa kaaftee turte yoo dargiin nama ajjeesuu calqabu san biyyaa baate. Amma tokkoffaa dargiin ijoollee masaritti garagalee ijoollee san fixe ijoollee nama baay'ee fixanii atuuta atu beektu maqaanuun beektaa ruwee wabbaasaa fa'aa ijoollee maqaan akkam jirtu ijoollee umrii kiyyaaf keetii ijoollee babbareeda ta'uu san waggaa 22 dhumte. Kun marti dhumdee raawwatee wanni mangistuu Hayilamaariyaam ta'e oduun warraani kun nuu dhufe jennu wanni isaan godhuu barbaadan odumaanu eeggannu odumaanu abdannu deebitee ammaarummaan kadachaatu argine. Odumaa ijumaan arginu. Dura ari'anii turanii deemtee inni waggaa 4-5 yoo nu jennu gaafa waggaa 4-5 geettu paartii tokko ijaarre jedhaniit paartiin sun isa paakoo yan dura. Isa paakoo isaa paatare. Isaa paasan maal godhanii kitaaba kanatti illee bal'isee dubbadhee jira. Nama keessaa nama 900 Amaara. Beeki. Amaaratu deebi'ee maqaa rivolushiniiti beeki kun amma laal. Paartiin isaa akka biyya bulchu sun santraal komiteen isaa nama 223 san keessa 900 Amaara. Namni gara 10 Oromoo bitamtee jechuudha. Amaara deebisanii jechuu yoo asallaadha itti silashii mangashatu paartii rispirezentii godha nafxanya Amaarati. Haalli lola itti gazzaany warqee jedhan namni gurdaan hin yaadata Amaara. Yoo bakka immoo waradaa jedhan sadha itti bakka aanaa jedhan olii yoo dhaqxeetiin jette Amaara kaayan. Ani kaa riisarchii yoo godheetiin deebi'u yoo argee jedhu waggaa 5 duubatti bakkee ati beeytu san maratti xiqqaa guddatti Amaara itti dacha'ee jechuudha. Kuna jechuun ka warraan ofii dhufee itti duunee ijoolleen hidhamte gariin biyyaa bahee deebi'ee Amaara bitee jechuudha. Akkuma san immoo kana jechuu barbaade kitaaba akkuma chaaptarii maayit irratti kana waan kana katabe
guyyaan illee dhufte. Guyyaan dhufte jennaan ka amma dargiin kufee ka miidhe kufee nu amma ka guyyaan dhufte illee gale jedheen nadhii gammadaa fa'allee ijoolleen qabnu kaa jajjabni qabnu marti galanii yoo achi waggaa lamaa sadi turre achi keessa ari'anii raawwatanii guyyaanen deebiteetiin maqaa federaalizimii bittee bichaa turte jechuudha. Waggaa 92 seenanii gaafsan numattuu gammadaa turre anuu gammadaa ture jechuu kiyya dargiin kufee Oromoon gale itti makame Oromoon amma ka hiree amma dura tarte ka yoo mangistuu saniin ta'uu jennee yoo aadaa turru waggaa 4-5 keessumaa godhanii ari'anii warra booji'anii warra OPDO jedhu san achitti ofitti makanii maqaa federaalizimiin sobanii Oromoo bitaa turanii jechuudha. Kasi ajaa'ibsu ka amma oduutu na gaafanne maayii sanu jechuu barbaadan fakkaate ammallee kun odumaa ijoolleen teenya qeerroof qarree jennu kun jawaarfaa numatti gargaaree numatti iyyinee wayyaanii achirraa ari'anii wayyaaniin achirraa ari'amtee buutee odumaa arginu ijuma keenya duratti numatti odumaa arginu fidanii ammallee dacha'aa jiran jechuudha. Jechuun wanni amma deebi'aniitiin bilisiginnaa jedhan PP ka jedhan kuni nu kan ajabne silaa naa biraa bitna jennee abjoonnee hin beeynu anifatillee amaara bitna jennaa hin beeynu akaakayyuun kiyyas abbaan kiyyas takkuu biyya kana dhaqnee Goojjamiin Gondariin bunna jennee hin beeynu. Biyyuma sanitti bilisa ta'inee qixxummaan bulla jechuudha. Ammallee dhaloonni ammaa kanuma jedha. Wanni amma arginu kaa odumaa arginu waggaa sadi keessatti odumaa arginu finnee raawwannee namicha amma kana maqallee dha'uun barbaadu namni martuu hin beekaa. Oromo jennee Oromotu argatee amma Oromoon taraan nu ga'e rakkiloo galle jennee odumaa amma jennu deemnee kun nama kenna warra nu dhaabate ijoollee warra isaan gargaar hidhatti galchanii kaan ajjeesanii kaasanii ammallee odumaa arginu kun maqaa filannaatiin bakka kanatti deebi'aa jiranii jechuu barbaade kun waggaa amma yeroon aniifatti beeynu umrii keenyatti amma waggaa 40 waggaa 50 hin yaadannaa waggaa 45 hin yaadannaa sirrimatti personaalii yaadannaa waggaa 45 keessa hiree sadii nuti irra daree jechuudha. Kun ka dargiiti dargillee odumaa jedhan fidanii ofuma dachanii deebi'anii kun ka wayyaaniti ka TPLF sanillee odumaa jedhan jara dabarsanii federaalizimii homaatu hin jiru waa tokko nutti argisiisanii jechuu kiyya waan fakkaatu. Ammallee kun odumaa arginu akkasitti deema. Wanni an jechuu barbaade Itoophiyaan impaara ijaaramtee dura Amaaratu bichaa ture achirraa Tigreet tartee amma Amaara deebi'aa jirti jechuudha. Wannummaadhaan impaara fayyadameefu impaara jechuun yoo mara saba tokko bita jechuudha. Namni lama bituu hin danda'u impaara keessatti. Yoo mara abbaa aangoo qabu bitaa jechuudha. Dura Amaara bitaa ture gudda Minilik irraa calqabeetiin haga Haayila Sillaasee ga'utti achirraa deebi'ateetiin maqaa Oromootiif maqaa Revolution akkuma mati jette kana Amaara bitaa ture deebi'eetiin. Sadaffaa immoo Tigreet bitaa ture ammallee kunoo gara deemnu amma dhagarree gara itti deemnu ji'a 3-2 keessatti argina. Ofishaalii deebinee akkuma arginu akka deemnutti jaruma jalaa jiratti deebi'aa fakkaannaa jechuu barbaadeeti. Ayyee galatoon Profeesar Abbaas anillee gaafii itti aantullee naa deebifte gaafiin sunillee haalli keessa dabarreef haalli ammallee wal fakkaataa maal jettaa ka jedhu ture. Sunillee tanuma keessa naa deebite jijjiiramni hin jiru namuu humnuma qabuun paartii tokkoon biyya san bulchuu barbaada malee nama waliin wanni dimokiraasii kana jedhamu hin jiru jechuu keessan kararraa goree moo tanuma dubbiin? Akkasuma bal'isullee madandaamaa garuu wanni mataan mata dureen sanuma rakkoon jiru namni mattuu biyya san miliyoona nama 113 sila namni mattuu oduu walqixxaayee shee ka jedhamu saniin duulee biyya saniin nagaa wajji jiraataa amma ka barbaadamu warri ammallee ka faarsu kun nostaaljiyaa miliksanii seera durii yeduroo kaffitaanuun jedhanii yeduroo kaffitaan sun immoo akkuma kitaabni kun bal'isee dubbatu karaa lafaatiin karaa bulchaatiin akkuma argitu yeduroo kaffitaan qabnu nu kaffita salphina durii nu deebisuu barbaadan jechuun uummata keenya harka irraa muranii harma irraa muranii kaan lafa irraa muranii kaan aadan nu gadi qabanii amma duroo kaffitaa kanuun jedhan sun iman argine oduu jiraate nullee itti deebi'uu hin barbaanna. Kaffitaa sana oduun durin salphina dursanitti jechuudha. Yeduroo wurdatu oduun jedhanii irra wayyaa. Kanaaf amma agartee wanni Dr. Abiyyi wajjin walii galuu dadhabnuu fi kaffitammaan dursuun inni kan inni Minilik irratti nu jaju suni maali? Haayila Sillaasee irra kaffitaan qabnu sun maali? Jennee gaafanna. Yoo kaffitaa sana oduu nu deebisaniitiin nu wajji gattaaniitu mee kaffitammaan isin nu hojjamtan sun
maali jennee itti himneet hin jenne nullee waan gaarii yoo ta'e waan hin deebineef hin jirru. Garuu kaawwanni argaa jirru kan fitaan isaan nu hajaman kunoo jarri duraan Itoophiyaa bulchu sun Itoophiyaa jechuun nu ka jedhu sun jarri sun Itoophiyaa jechuun nu ka jedhu sunitti deebi'aa jira. Sanitti deemaa jirra jechuu barbaade wanni amma deemaa jiru anifatee ala jirra. Garuu wanni ilaalletti wanni arginu kun wanna baay'ee namatti hin tolle irratti fakkaata yoo deemnetti hin jennu akkanatti yoo itti sufe Itoophiyaa madursuun waa deebitu natti fakkaata. Akka amma deemnu kanatti filannaa jedhanillee waa illee fakkaatan akkasuma deemna fakkaata. Hayyee maarree ammallee sanumarratti wanni hirkadheetiin gaafii isin gaafatuu barbaadu. Qabsoo zabana darguu sanillee keessuma jirraa achumatti illee anillee sanumatti dhiisee biyyaa ba'ee isin keessa turtaniitiin Tigireetti mootummaa Tigireetti dabartanii. Jijjiiramni kun amma amata 50 deema jechuu eega jijjiiramni jalqabee 50 ga'uun oolu. Fuulduraaf illee akka gartee dhageeffatoota keenna fi tolu jijjiiramni itti tattaafatee uummanni keenya itti dhumeetiin bakka kanaan ga'e kun akkamiin maalumaaf hidda godhateetiin dagaaguu dadhabe. Yaa suni kun gaaffii guddaa kaa uummanni Oromoo akkuma tu beektu uummata guddaa. Uummata guddaa jennu malee uummata tokkicha hin ta'ini. Durallee kanaafuu akkuma tu beektu Oromoo ibidduma qabanii ibiddaan guban jedhanii akkasumatti akkasuma walitti bulchisaniitiin wal fichiisaa turanii. Waggaa uummanni kun agartee biyya Afrikaa keessaa sadaffaa lammaffaa guddinaan miliyoona 50 agariin 60 udda gara gaafa horree adda addaan facaanee tokkicha taanee hin beenu. Numa walitti qoodan numa addaan qoodan jechuudha gararra jiru yoo amma biyya ijaare sani namni qooda isa fudhataa ture nama Oromooti gariin isaa beektanii waan ajaa'ibaati namni nu lolaa ture jechuu kiyya ammallee yoo ta'eettiin jedhee ka addaan qoodameetiin akkana godhaa jiru nama Oromooti jechuudha. Oduu fagoomaan namummaan arsiitu kunoo ittuma kameetumaan waama tokko godhaa jira jechuu barbaadeeti. Kana jechuun Oromoon wanni abaarsi nu qabnu afaan tokkicha ta'uu dadhabu beektaa. Yoo tokkicha ta'e namnummaan tokkicha manni keenya nagasan waan loleefu tokkicha waan ta'eef. Arsiin maan sun wanni miilikii mo'ateef tokkicha waan ta'eef biyyuma arsiititti waa qofaa achitti jeneraal waa qofaa wanni achitti mo'ataniif waama tokkicha waan ta'aniif. Tokkichummaa dhabnee haga ammaatitti akkuma duraatti deemnu duubatti deebi'aa deemna. Akkuma faranjiin jettu sarara tokkotu jira. Mammaayini biyya Faransaa tokko the more it changes the more it's the same thing jedhan. It stays the same thing. Dubbiin ati jette dhugaa. Hin jijjiiramne fakkaata malee achuma jirra. Yoo Taaddasaa Birruu sanfallee dhageenyee jirra waan guddaa nutti fakkaatee achuma turre. Waa guddaa nu fakkaatee achirraa deemnan akkuma hojjettu kana yoo dargillee akkasuma turre yoo mara abdii qabnaa urjiin nu baatii achirra deemtee nutti dukkanoofti. Kana haga ammaatitti Oromoon dhaaba guddaa dhaabee yaada piroojeektii guddaan keessa tokkicha godhuu fi pilaanan godhee takkuu deemeen beeku. Yaaduma tokkummaa taanee hin beeknu beekta afaanumaan dubbanna malee walirratti hojjannaa waliin jaalannuu wal jibbinaa hin bitamnaa wanni nu dubbannullee tokkichaa miti amma kaleessa gaddaa akkuma dhageettu warri namni gariin ka'eetiin Itoophiyaa mataa nuti ijaaru jedhaa turanii dhageettaadhaan Itoophiyaa maa nuti ijaaraa ture jedhanii gadda kabajataa turanii nu kanaa wajjin nama ajjeefne ka harka mullee numa jechuma agartee karaa kanaan kana waan ta'eef akka ammaa afaaniin jenne malee tokkichumallee taanee hin beeknu faranjilleen immoo akkuma tu beektu biyya kana amantiin waan hidhamaniif biittu akka tokkitti taatee turtu barbaadanii oduu afaan hin jedhamu uummanni keenya haga ammallee qabsoo isaa kanaaf rakkoo isaa kana alama amansiisee hin danda'u takku hin dandeenye haga ammaa hin goonellee amma dhugumaatti gadda ji'a sadii ji'a keessa alamni isii garagalee beeka umaan miidhamne sillee gadda lolli kun miidhee jira haqa miidhamanii jiranii darbamanii jiranii waan guddaa irratti ga'e keenya doggaa dhibbaati ka miidhamne ka salphanne ka lafti nurraa fudhatame ka kolonaaizii taane ka aadaan keenya bade ka afaan keenya bade yoo takkuma namni nu dubbatee beeka waraqata nu asii namni itti wali kakkatabee ergu achuma kaanii ruuqanii ta'an dippiloomaasii keenyallee haga ammaa effektiivii hin taane dhugaa dubbanneet hin jenne riisarchii waan godhuu fi waraqata arga beektaa Yuunaayitid Neeshin illee yoo dhaqu Yurooppiyaan latarii erganii kan achuma kaanii achi kaanii haga ammaa yaadnu gaafin maan nu qabnu gaafin Oromoo kun haga ammaa mataa namaa seenee Ameerikaan takka akkana dubbatee hin beekunuuf gaaf tokko sinaatorota bakka tokkotti akkuma jirtu bakka tokko isin jirtu tokko dubbachuu hin danda'a. Takkuma poolisii keessatti wanni Oromoo kun ka'ee hin beeku. Kan haga ammaa
tokkoffaa qawwee argisiisuu hin dandeenye. Odi qawwee godhullee qawween beektaa karaa tokkoon dippiloomaasii karaa tokkoon qawweeni. Qawween oduugoonullee qawweelleen humnalleen levelii akka namni si kabajuu san hin gahuu hin dandeenye dhugaa dubbanne. Walkijibuun nurra hin jiru beek. Namni ammallee miidhamaa jiru hin jira, ka du'aa jiru hin jira. Uummanni miliyoona 50 yoo garaa kutate haguma amma militaariin ta'u kana ta'a. Jarri tun jara kana biyya bitaa turte Tigreen tun hagam geetti. Militaariillee haga namarraa konviinsii godhuu hin dandeenye namaani. Haga Arsiin godhe sanuu godhuu hin dandeenye. Arsiin mo'atee gaafa tokkichatti 2,000 ajjeese albasotti. Halkan tokkoon 2,000 kalaakkame reef itti duunaniitu waan marsanii miilikiin ajjeesan. Gaafuma tokko mee dhaabanni Oromoo nama 100 nama 100 nama 200 akka ajjeesa jira waggaa 30. Militaariillee haga ammaa godhuu hin dandeenye. Dippiloomaasiillee haa namni martuu tattaafatu malee haga ammaa godhuu hin dandeenye. Garuu ammallee abdii murachuu nurra hin jiru. Waan jenereeshiniin ammaa kun amma xiqqoo dammaqee sabboonummallee guddate. Alamnillee akkuma kun ati jabaataa deemtuun yoo abbaan iyyate bee namni namaa iyya. Yoo ati iyyatte si iyyanii yoo ati si dubbatanii rakkoon sanii garuu kaa Oromoon amma ajandaa adda baana kan jedhu tokkollee dhiisanii jiranii baay'een isaanii ajandama mataa biyya keenya bulchinaa kananillee godhaan jiranii akkuma siin jedhe kana divaayidii nu godhanii addaan nu qoodanii badda amma garuma kennuma addumaan qoodan arsimmaanu akkuma tu argitu haga dursan haga yuunitii gaafa leenjii osoo fa'aan qabnu ka biraa dhiisiti bal'aa dhiisiti. Kana waan ta'eef rakkoo akkasiitu jira jechuu barbaade bal'isee yeroo barbaachisu. Ayyee galatoomii Profeesar Abbaas ammallee mee bakka Awaashii sanitti isin deebisa bakka lola Amaaraa fi Arsii jidduu ta'e sani. Sanirratti wanni naan jettanii amata 5 wanni uummanni Oromoo achitti ofirraa jifachuu danda'ee fi wal qabaa jettan warri uummata Baalee dhufeetiniin zabana san afoo Awaash sanitti lolaa ture jira jettanii. Haala akkasii san akkamitti deeffachuu dandeenya ammallee kitaabuma keessattillee chaaptara lammata irratti the making of Oromo kinship identity jettan identity sun achitti nu harkaa badde naf fakkaatti identity san akkamitti deeffachuu dandeenya identity namni diidaa fi Baaleef diidaa walitti dhufeetiniin walii loluu danda'u san wal bira dhaabachuu danda'u sani hafuurri sun akkamitti nu keessa deebi'uu danda'a amma dhaloota as jiru kanaaf. Sun yaada guddaa agartee suni chaaptariin tokko waan anthropoloojii jennuuti inni chaaptariin sun waan jechuu barbaade tokkoffaa Oromoo wanta tokkicha godhu waa hedduu tokkicha godhu Oromoon tokkichaa miti jedhan turanii beektaa yoo nu guddataa turre sani gaallani kun Arsii gaallaa Baalee gaallaa maal gaallaa jedhanii afaan dubbatanuu tokkichaa miti eenyummaan isaanii kun hin jiru kaan ofitti waan qabaniif waan jechuu barbaade Oromoon hiddi isaa tokkicha ta'uu aadaan isaa tokkicha ta'uu afaan isaa tokkicha ta'uu loqonni keessallee gara garaallee haa dubbannu tokkicha ta'uu gadaan tokkicha ta'uu amantiin dur kunoo waa'ee tokkichi ansuunillee tokkicha ta'uu agasii as islaamallee ta'an kiristaanallee ta'an san argisiisu achi keessatti moonni argisiisuu barbaade waan Arsiiti gara jiru akkuma argitu maappillee kaasee jira waan sikkoo mandoo kana irratti namni sikkoo mandoo kun obboleessa waliin jedhee oduu baddaa gamma wajjin jedhin oduu gosummaa waliin gaafatin arsooman ka'ee achitti lolaa ture wajji duulaa ture kun wama haqa jiru wama amma yoo oduu deemtallee argitu anamma dhugaa rabbi yoo dubbanneetiin jedhe yoo riisarchii ma godhu arge namni nan gaggaariin hin jiru bakka deemu maratti amma wanni dhugatti wanni galata guddaa qabuu fi uummata kana jaarsota kana kataa'anii guyyaa 2-3 kana hojjetaa'ee bulatu jira. Kana jechuun solidaaritiin sun akkamitti deebi'an gaafinumatti wal gaafannu ammallee godhuu nima danda'ama. Garuu beektaa giriiditti uuma giriidii jechuun hin beektamii akkuma Amaara kanarrallee wanni baranne hin jira. Of jaalotullee ofirraa barannee wanni ayyaanni allaa kanutti foreign influence ka jennu kun agartee wal jibbuun wal tuffatuun wal bira dhaabachuu dhabuun walitti waanyuun kun waan maayii dhufe beektaa gaafa diinni nutti dhufe takku wal waanyee hin beeku namni keenya. Diina gaafa sanitti dhaabate baay'ee wayii Arsiin akkuma seenanii himamutti maqaan Arsii ka dur beektan Arsii miti waraanticha. Gaafa waraanticha jedhanii maqaan Arsii. Oromoon Arsiin jedhu waraanticha jedhan goota jechuudha. Waraanticha jedhanii jechuun dokumentii waggaa 400 duratti Arsiin waraantichaa gosa Arsiiti jechuudha. Waraanticha jechuun goota jechuudha. Durummaa calqabeetu kan namni akkuma tuu beektu gootummaa barsiisa abbaan. Agartee luyna ta'e luyna jecha beektaa luyna jechuun dabeessa jechuudha. Ilma tokko dhalchitee ilma kee qabaate luyna jechuun mannaa hafuusitti rooyya. Gootummaan akkasanii kaa dhiirri gaafa lolli kaate akkuma siin jedhe sanii qeen ooluu bar. Gaafa dubartii si biraa deemtee loltu qee akkamitti oolta.
Kana waan akkasiitu ture waan ajaa'ibaati baruma waan kun amma kaan mallee yoo ta'eetiin jedhe namni wanni hin godhamneef hin jiru namni dammaquu isarra jira. Tokkoffaa amma amantiileen addaan qoodamuun nurra jiru. Amantiin kun illee xiqqoo adda addaan nu fageesse fakkaata. Kun kiristaanallee jedha, kun islaama jedha. Warrummaan arsiitu kun masgiida tokkichattuu godhu masgiida gara garaa godhata. Akka biraa dhiisiti waan biraa ta'u akka badda onnummaan amma diida'aaf baale maaltu addaan godhe. Baddaaf gammoojjii maaltu addaan godhe. Bee amma akkamitti kanaan addu alqoon. Kun jechuun yaada ammaa nutti ergifame yookaan yaada kilaanii Sumaalee irraa nutti dhufe. Sumaaleen akkana wal jaalatti beekta odumaa taatu. Odumaa saba tokkicha taatu afaan tokko taatu wal fixxi Sumaaleen. Gariin yaada Sumaalee nutti dhufe. Gariin immoo yaada Amaaraatiin nutti dhufe. Yaada Amaaraa. Beektanii raaddi harree hojii olti maal baratti akkasiimi. Akkas taane jechuu kiyya yaadni gamaa gamanaa kun nutti dhufeeti amma wannummaan nu qabnu kaayoon nu qabnu eenyummaan nu qabnu sun jijjiirame kun yaada akka influensii biyya kaapitaalistii kunis nutti dhufeeti kana kanaan dhufe ammallee yoo ta'eetiin jedhe karaan nu baasu yoo dhugaa dubbanneetiin jenne warri keenya dur godhaa ture hojii dhaabachuu sani solidaaritii sani hojii dhaabachuu sani hojii du'uu sani hojii dhaabachuu sani geerarsa tokko jira beektaa baay'ee bareeda isaati namicha tokko achi yeroon hin jiru baalee dhufee achitti sinqiin harkaa dhume gara guyyaa ji'a oduu nyaatiin du'e. Guyyaa ji'a oduu nyaatiin tureet maayidiin isaa bakka baalee dhufee beeke. Albaso keessatti guyyaa torba oduu nyaatiin du'e sanuu diina ajjeese. Diina achitti albaso ajjeese yoo geeraru jechuun albaso kun ragaan jiru agartee nonni amma sikkoo mando jennuuni taphaa miti beeknu bira taphaa miti jechuun akka amma namni amma akkuma dhageenyu walloolu waan wal sobnuuf hin jiru sikkuma kanaa walitti godhuu dadhabneen amma agartanii wama silaa abbootiin keenya hojjetu turte kadhiin hojjetu ture ammallee oduu tokkicha taane namni hedduutti kalaa akka nama biyya sanillee ka jijjiiruu hajamu. Beektanii amma lola callaa miti karaa lolaniin karaa hedduun jira. Akkuma amma atireef jette kana mana barnootaa jiruu nurra jira. Hospitaala ijaaruu nurra jira. Ijoollee dubartii dandeettii qabdu iskoolarshipii barsiisuu nurra jira. Namnummaan ala jiru kun oduu afaan kaatanii akkas yaada dura kaaftanii oduu kaatanii biyya san jijjiiruu dandeenya. Karaan jijjiiruun qawwee callaa oduu hin ta'in karaa diinagdeetilleen immoo amma diyaaspooraan jennu kun namni amma diyaasporaa jennu kun tujjaarallee ta'uu baanu warra biyya keenyaa ol qabnaa horii risoorsii kana walitti qabne oduu yaada tokkoon hojii hojjenne biyya sanillee gargaaruu dandeenya. Karaa siyaasatillee walitti oduu tokkicha taane afaan tokkicha oduu taane faranjillee nu jala dhaga'uu dandeetti. Dunyaallee godhuu dandeenya. Amma wanni afaan addaan nu dhabe waan guddaa kana keessa beeku nama dhibaa martuu hin beeytanii garuu ammallee achuma deemu. Wanni biraa hin dhumna hin saaban nama tokkicha nu fixanii yoo amaarituun illee deemte Tigree deebi'uu danda'a kan birallee bituu danda'a abbaan bitellee bitu yoo tokkicha ta'in ammallee ima dhumnaa ima salphannaa jijjiiramni hin dhufaa ka dhufu tokkicha keessaan argannu garbummaa fi salphatuun daddarbamuun tuffatamuun nurraa nafu. Amma yoo arginee gallaaltetiin jettu hiyyummaan nama fixxee jirti. Lafti goggogaa deemaa jirti. Muyni hin jiru. Namni horee lafa guutee wanta nyaatuun qabu. Ijoolleen kunoo deemteetiin kunoo Yamanitti dhumti. Tuuni garbitti garbataanii raawwatanii Middle-Eastitti deeman. Kun jechuun nu salphina jechuun karaan biraa oduu poolitikamaa oduu hin ta'in karaa diinagdeetiin rakkoo guddaa qabna. Kana waan ta'eef akkamitti uummata keenya barsiifna. Akkamitti fayyaa dhaqqabna. Akkamitti tokkicha yoo taane isaanii waa godhuu dandeenya ka jedhu yaaduma dura kaaftanii hojjetuu dandeessan irratti pirojektii guddaa yaada guddaa siyaasallee yoo taate yoo tokkicha taate qooqiti keenya guddatti furdatti agartee the politics of numbers jira beekta yoo amma gayyaatanii jettan yoo namni kun wal ga'ee namni 2,500 4,500 ga'ee hojii iyye nyalli akkuma kana immoo namnummaan 5,000 doolara 10,000 yoo ji'a walitti baase haga baasu haga ta'u akka kana waan ta'eef bakkuma solidaaritii warra keenyarraa barannu san uma isaan godhatan irraa kaayoo isaan lafa kaa'an san waan inspaarii ta'u nurra jira yaada ammaa kan odoon teessa deebi'u nurra jira jechuu barbaade. Bareeda rabbi hawwii isin amma nu lafa keettan kana nu haa dhaqqabsiisu. Asirratti aansee wanni jechuu barbaadu afaan illee isin goggoysine gama kitaaba san yoo deebi'u kitaaba kana biyya Nezerlaanditti maxxanfamee miti kitaabni kun. Eh, Biyya Finfinnee keessatti maxxansuu maaltu isin dhoorge?
Dhugaa dubban anillee biyya keessallee hin turre amma yoo ala ture hin beektaa asitti yoo jiru maxxansee lammata immoo an istaandaardii guddaan godhu wajame. Yoo argite amma kwaalitiin isaa yoo argite istaandaardii isaa akka itti pablishii godhamuuf akka itti jiru tokkichaa miti amma ka agartee distribuushinii ta'e kitaaba Oromoo kana distribuutii ta'ee hin jiru jechuu dandeetta amma nama baay'ee barreesse distribuushinii argachuuf illee baay'ee hiree guddatu ture. Achitti illee oduu argame silaa gatii rakasaa wanni yaanne namni wayii isin bira jira amma baadiriin hojii dudubbannee oduu gaafa tokko danda'amee biyyatti illee gatii rakasaatiin wannummaan koopimmaan kun godhamee gatiin isaa mi'aa beeku kitaabni kun qaalii beektanii isinuu galatoomaa birrii dhibba baaftanii bitattanii $97 na fakkaate gatiin isaa namni baay'een oduu biyyatti illee galee bituu hin danda'u kana dhugaa dubbanneetiin jenne kun waan namni waggaatti argatu kana of duratti silaa yoo nageenyi jiraatetiin jedhe achumatti jarri naa tole jettee jirti amma jarri warri pablishii godhe kun waggaa 5 duubatti biyya biraatitti fiddee pablishii godhachuu hin dandeettaa naan jedhanii koopiraayitii xiqqoo yoo itti kennine biyyatti godhuu hin dandama gaafsanii achitti godhuu dadhabuun kiyya waan guddanaan jechuu si barbaade tokkoffaa istaandaardii guddaan maxxanfame jarri kun beektaa warri biriil jedhan kun waggaa 400 umriin isaanii. Publisherii beekame waggaatti kuma baasanii baay'ee distribuutii godhanii uummanni illee immoo baay'ee bitee beektaa kitaaba kiyya kana akkuma beektan namallee baay'ee waan qabnuuf isinuu galateeffachuu barbaada warra siyaatil jiru gaafa lama bittanii gaafa duraa obbo Isaa fa'aa hojjetaatanii ati hojjimataatanii distribuutii gootanii hagasii asillee gaafa sikkoo mandoo ijaartan isinitti ergamee gurgurtanii so waan guddaa jechuu dandeetta. Dhugatti wanni ajaa'ibaa waan solidaaritii ati waan kitaaba waan ati kaaftee fi seenaa uumne jechuu dandeetta. Gaafa kitaabni kun ba'e New York irraa distribuutii godhaa turan. Kooppii 150 gaafataa turan. Namni maali akkana namni 150 gaafatu jennaan hin didan. Maali jennaan kana arginee hin beeynu namni kooppii tokko bitataa. Malee ka namni asii amma Torontoo kana 150 ajajanii Minisoota akkasitti Kalgaariin akkasitti Awustiraaliin akkasii intalti siinqiyan takka. Jechuun baay'ee kana yaada tokkicha waan qabnuu fi kitaabni kun namni hedduu bitee jechuu dandeetta. Wanni sun keessuma jirtii jechuu barbaade wanni amma nu jennu wanni arsooma jennu suni. Kana jechuun yoo tokkicha ta'e akkamitti wanni martuu wal gargaaramaa fi of duratti immoo dhugaa jettee anillee yaaduma akkasii qaba anillee biyyan jiru. Publisherii yoo argamnee wanni marti yoo michaa'e gadi baafnee yoo 200 gurgurame yoo 100 gurgurame akka ta'u yaannaa jechuu barbaadeeti. Malee silaa achumatti irra wayya oduu achitti pablishii ta'ee distribuutii irra wayya. Anillee gaarii amma dubbiin keessa naa galte anillee maybe warri gartee dhoorganiiti moo maaliif biyya araatitti maxxansee ka jedhu mataa kiyya keessa ture amma gaafin sun naa deebite. Itti aansee akkuma isinuu jettan kitaabni kun kitaaba jabaa kitaaba nama jijjiiru. Amma tokkummaa fi arsoomni isin jettan sun sila yeroo high school fa'aa jirru kitaaba akkanaa kana fa'aa arganne har'a bakka biraa jirra na fakkaata. Rabbiin galanni haa ga'u ammallee fagoon jirru hawwiin ta'e isin maqaa dhooftan sun illee dhufuun hin mala. Amma gama dhumaati irratti wanni isin gaafachuu barbaadu namni akka keessanii kun karaa fagoo dhufee waan baay'ee irra dabreetiin biyya Torontoo kana jiraatu kuni. Miila qaba miila waliin imaltantu jira. Miilli sun maali namni gartee isin gargaare sun namni harka isin qabeetiniin tanallee godhi jabaadhu isiniin jedhe suni rabbiin achitti namni isin galatoonfachuu barbaadanii mee seenaafillee hin taati yoo maqaan urooftan hoo akkam. Bareeda garuu namaa wal barbaadu maaliif namni gargaare waggaa 40 keessatti waan asii miti waan ajaa'ibaati jechuun kiyya waggaa 40 jechuun odduma yuunivarsiitii seenee silaa warrumarraa calqabdaa abbamaa faadha keessaa calqabdaa dhugatti an abbaan kiyya na jaalataa ture yoo ani galu oduu ani galle yoo ani dhiite ala taa'ee na eegaa ture so jaalalli warra always guddaa beeke abbaan kee haati kee sun ammallee akkuma haadha abbaa keessanii jaaladha yaa nama dhugumatti amma ijoollee keetillee wanna jaala abbaa keessanii waan abbaan namaa ta'u hin beekta ijoollee kee jaalattu irraanfatuu namarra jiru jechuu barbaadeeti haati tiyyas yoo qara irraa calqabdee
naqarsa waa tokko hin jirtu beektu horii qabaannetii miti beeki jaalalatu nu barsiise jechuudha jaalala. Jaalalli sun galtee yoo manatti galtu yoo nannoon jedhin sun barsaase abbaa fi haadha kiyya jechuun namichi hajii dagaagaan tokko yoo jira nama baay'een jaaladhu iskuula nu galche jechuudha. Inni akka waan farramuuf nu galche beeki akka waan waa dubbifnuufi oduu yaadatin namni banate jechuudha keessaa nu galchee oduu yaadatan illee as ga'e sunillee jechuudha. Karaa biraatiin kaa namni amma akka boota sammaa Profeesar Sammaa ta'a jedhu sun kunis yuunivarsiitii keessatti onneen sii kennu ati agartee waan tokko itti fiddu maayii itti mi'aayee eda'ii naan jedhaa ture. Eda'ii naan jedhaa ture wanni ani godhu kun hin jiraami oduun itti mi'aayee godhe naan jedhaa ture. Na bira dhaabate jechuudha yoo san dhumaa ta'u Oromummaan sunillee hin jirti. Sunillee waa tokko jechuudha akkasumatti kaa biyya Faransaatiitis kana gargaare asii miti. Warra yuunivarsiitii keessatti hojii barane maqaa lakkoofsaan qabu ijoolleen tiyyallee kan biraa ta'u amma yoo argiteetiin jettu waan ajaa'ibaati. Kitaaba kiyya mucaa kana dizaayinii godhe kitaaba kiyya kana yoo arguuti argite moo hojii ilmi kiyya IT waan barateef waan tokkichi nama irratti hin barbaanne jechuu beeki. Waa tokko jechuun futnooti isa katabaa ani katabuu callaa waan ajaa'ibaati kubanneeraa tokkicha hin baafne isa dizaayinii godhee jechuu dandeetta akkuma jirutti beektaa kunillee nama gargaara intalti tiyyas akkuma kana akkasumas akkuma namni kun saahiba baay'ee qaba namni akka Isaa Bashiir fa'aa Bashiir Uloo nama hojjetu gaddalee dubbadhee ture nama yaada kan hojii dhaabataa ture nama na gargaaraa ture ijoollee hedduu jira amma beektaa kitaaba duraa tokko yoo argiteetiin jette kamaappii naa kaasutu jira ijoolleen hojii baranne beektaa arsoomni sun hin jirti nama yoo yuunivarsiitii barannu san yoo ani maappii na dhufee maappii naa godhanii maappii makan kun deebiin na gargaaraa bakka an deemetti immoo jaarsotiin namni gurguddaan namichi tokko hin jira namni beeku dhaga'uun ooltu lillisoo kaawwa jedhaniini jaarsa guddaa ammallee hin jira. Torbaan lama diida ana hojii ture ani yoo san ijoollee ture nama naa fiduuf nama jaarsota naa fiduuf waggaa torbaan lama na hojii deema makiinan ka deemetu jira baaletti akkasanii diidaatti akkasanii diqqaa guddaan amma yoo tokkicha lama jedheetiin jedhe maqaa lakkoofsaan na harkaa badaa nama biyya natti illee akkuma kanatti warri Torontoo kun jirus baay'ee na hojii dhaabate warri Torontoo arguun ooltanii gaafa kitaaba kiyya eebbisan na hojii dhaabatanii bakka an deemutti warri Awustiraaliyaa jiru warri Awurooppaa jiru. Isinis akkuma kana warri Siyaatiin jirtan warri Kaalgarii jiru martuu kitaaba kana bituuf yaada kana onnoo godhuun na kabaju jechuun seenaa ofii kabajuu beeki ani wanni biraan gooni horii irraa arganne waan kana akkuma sitti hime kitaabni kun akaadamikii waan ta'eef irraa argannu distribiitii godhama kana jechuun isaaniif hojjedhe doggaa miiqatti kun yeroo baay'ee barbaachisa kana beeketiin na hojii dhaabatanii isaan marattu galata dhiyeessaa fi jechuu barbaade. Akkuma kanas kaasillee fi galata guddaa qaba dhuguma rabbiititti wanni guddaan jiru durallee hin dubbannaa baay'inee hin dubbanne aniifatti guddaan baane gara waggaa 40ti ati ammallee bareeda namni akka bareedu hin jiru qal'aa dheeraa isaati jechuun numararraa jechuu kiyya afaan ingilizii sirrii dubbachuu danda'uun beekamta jechuu afaan ingilizii namararraa ani immoo dheengadda akkuma siin jedhe sanii addaan baane waggaa 30 dubbatu waggaa 35 dubbatu agarra jechuudha. Ati eessan baate kitaaba kee dheengadda dubbisee boo'i ka'ee yoo ati beentu akkati kitaaba kee dubbisu akkati Dirreedawaa irraa kaatetiin Jibuutii dhaqxe. Jibuutii irraa akkati Yemaniin dhaqxe. Yeman irraa akkati Jarmanii dhaqxe. Jarman irraa akkati dhufte yoo argu deebinee anillee karaa san dhufe beektaa ka hireen addaan jiru yoo tiraate ani immoo ani hiree guddaa argadhee rooppilaan dhufe Jibuutii irratti irraa bu'ee Jibuutii irraan Paarisiin dhaqee ati karaa waggaa 5 sirraa fixe Jarmanii dhaqxe deebinee raawwannee immoo waggaa 20 dura gaafa ani konfiraansii onnoo dhufe Siyaatiliin dhufe achitti wal agarree gammachuu guddaa jechuu kiyyaatillee baga jiraatte dhugatti baga hayyullee taate baga uummata keenya ana gammachuu guddaa proud of you waan ati goote waan ati keessa tartillee waan ammatti godhaa jirtullee kana jechuun jiraannee numartuu jechuu ijoolleen baay'ee nu biraa du'e beeke gariin namatu mootummatu jeesee gariin ofii azallaanuu du'e nu amma jiraannee waggaa haganaa jiraannee wal agarree asirratti hojii dhiyaannee dubbachuun waan yaadan dubbachuun kuni waan guddaanaa fi atillee galatoomiisiin jechuu barbaade. Ayyee galatoomi atillee wanni anallee wanni na gammachiisu beektanii nummaan warri hatteef guurirraa baheetiniin bakka ga'ee har'a kunoo carraa ijoollemti teennata yeroo anaaf ati biyyaa baane dhalatanii guddatanii kunoo miidiyaa tanallee jalqabaniitiniin
akka anaafatillee walitti dhufnee waliin haasofnu Toronto of Seattle irraa onnoo kan haala kana nuu mijjeessani galanni isaan haa ga'u warra guddatanii bal'atanii dagaagan haa ta'anii asirratti gama dhumaa deemaa jirraa garuu dubbiin silaa hin dhumtu waan baay'ee waliin haasofna akka dhaamsatitti kuno nama faana keessan hordofu jira Profeesar Abbaas jechuun kiyya. Ani amma yeroo ijoollee sanii akkuma isinuu yaadattanii afaan Oromoo biyya keessatti hin dubbatamu reediyoo irratti illee hin dhageenye. Reediyoo Somaalee yeroo naannessinu takka beekuun ooltanii achirratti maqaa Abdullaahi Arusii jedhan dhagaye gurbaa achirraa weeddisu tokko. Anillee sanumarraan dubbiin sun na mirqaanse jechuu anallee onnee naa taatee arsooma tiyyallee akka itti jabeeffadhu na godhe. Kitaabni keessanillee akkasitti nu jajjabeessaa kanarratti wanni isin gaafachuu barbaadu nama waan isin gootan hojii isin gootan kanaaf seenaa teessan hordofuu fi dhaamsi isin dhaamtan maali mee amma? Yaa galatoomi anillee dura oduu jedhini warra Nawaamii fi warra miidiyaa kana kun obbo Abdallallee qabu wal baranne galata guddaa dhiyeessaa fi warra nu dhageeffatus deemnee akkuma jettu walumatti gallaabee kiyyatti galee inni galata guddaa dhiyeessaa fi hiree agartanii nama baay'ee dubbannaa OMN irratti illee hiree hin arganneen dubbannaa deebinee immoo saba keenya dubbanne odumaa ta'uu qeetti gallee jechuu galatoomii jedhaani kaani akkuma siin jedhe sanii wanni guddaan namatti himnullee baay'ee hin jiru namnuu hin beekaa tokkoffaa agartanii eenyummaa keessaniin boonaa jennaan. Dhugatti wanti nama saalfatanii hin jiru. Ani kitaaba kiyyatti atuu dubbattee jirta. Namni gaafa kitaabaan barreessu maal naan jedha arsooma keenya matinii naan jedhanii achi dhaladhe naan hin jedhanii naan jedhe namni wayii. Gooftaa kiyya ani narraan deemu jedheen suni wanni ta'ellee ta'u ani Oromoo waan Oromootiif dubbadha jiruu kiyya mara wanni arsii adda godhe hin qabu garuu eenyummaan tiyya bakka sadi dhaladhe bakka tayyaasan bakka reef dubbanne haxxeessan wanni irraa fadhu hin jiru jechuu sanuma. Kana jechuu wanni jechuu barbaadu uummata keenyanii bakka dhuftanii beekaa seenaa guddaa qabdanii seenaa nama boonsu qabdanii akakayyoon teessanii namicha amma namni ittiin boonu kana ari'aniitiin ka burquqqee bobeessitti bobeessi anaa miilii koo jiiltee teettu sanaa jedhaniin dukkaana irratti gubanii dhagaa dukkaana irratti gubanii ka burquqqee sitti bobeessi anaa jedhaniin dibbeetti miilii koo jiiltee teettu sanaa jedhaniin farda irraa ari'anii maxaanan gale. Mojoon biraa dabanii goota akkasitti ture akakayyoonni keessanii tokkichummaa qabaatanii gamna qabanii ammallee isin keessallee gamni sima jiraa namni afaan addaa isin hin goone jechuu ni barbaada wal jaaladhaa jedhaani amantiillee ta'onni amantiin namni keenya muslimallee ta'ee ka biraa ta'ellee Oromoo biraatillee hojjojjedhaa jedhaani maaliif arsilleen addoonni godhatu hin jiru deebinee sabni Oromoo kun bal'aa guddaa haga jiruun haga dandeettanii uummata kaan wajjillee hojjedhaa ofillee immoo namnummaan gara tokkichaa dhuftanii maan jettan kun waliin jibbinaa jedhaani tokkicha ta'a yoo tokkicha taane dhugumatti ofillee waa goonee dandeenya biyya alaatillee biyya jiru sanillee waa godhuu dandeenya anillee amma biradhee uma tokko adda godhuu hin danda'u isi wajji yoo ta'e waa godhuu danda'a barmoonni tokkichi namni tokkichi homaa godhuu hin danda'u jara kenna kana waan ta'eef kana isinuu hin beeytanii wanti isinitti hin jiru olomaa qabdanii sheekota qabdanii jaarsa qabdanii gamna qabdanii guutee jira ammallee bar namni hin dhabamne waan bira taraa waan dursanis yaadadha waan tarellee tuffatinaa jedhaani sheekotalleen waan Oromummaa teensanillee tuffatinaa jedhaani odumaa ta'u araballee miti beeytanii arabnillee aadaa ofii qabdi odumaa jettuu bar ani amma wanni irra barreessaa ture tokkossa waan islaamummaati tokkoffaa agartanii araballee ta'uu nurra hin jiru Oromummaa saniin adallee ima jabeeffannu waan abboota keenyarraa fudhallee garii kan taanillee ka jiraatu yoo dhiifnillee kaanis ima jabeeffannu ofii immoo tokkichi haa taanu baddaa gammoojjii haa dhiifnu baalee didaa haa dhiifnu deebi'aatii karaa itti waliin taanu haa barbaannu yoo rakkoollee adda addaan qabaanne yoo magara galee tan tokkichi haa taanu wal bira haa dhaabannu rakkoollee jirullee du'allee wal bira haa dhaabannu jechuu barbaada kaan imaaree ijoollee rakkuma jiru jabaadhaa baradhaa jedhaanii warra ala jiru kanaanii ijoollee nu as jiru dhaloota nu as jiruuni karaan biraan jiru uummata keessattillee kawaa gootan ofillee kawaa gootan barnoota irratti fookasii godhaa jedhaanii kanuma kaakaanii kaasumatti dhaabne yeroo jenna fakkaate.
Akkasii maarree taate anillee wanni jechuu barbaade carraa tan argadheetiin si waliin haasa'uu kiyyaaf rabbiin galanni haa ga'u jedha. Ammallee warra haala kanallee nuu mijjeesse galanni isaanii haa ga'u. Piroofeesar Abbaas haga yeroo biraa haala biraatiin walitti deebinuun irratti nagaan jiraadhu siin jedha ulfaadhu. Ulfaadhu kaatillee.